Artist Andu'aalam Gosaa wallee haaraa gadhiisuuf. Artistiin kun waggaa dura du'a jaalalleessaa qananii addunyaan shakkamee mana murtiitti marmaaraa ture. Hidhaa ji'a 3 boodas wabiidhaan gadhiifameera. Akkaataa deemsa mana murtii fi akkasumas immoo karaa jaarsummaan furamuuf isa yaalame maatiin komataa fi mormaa turan. Haala kana keessatti dhagaa wallee haaraa gadhiisuuf kan inni jedhu. Dhimmi seeraa isaa maal irra ga'e kan jedhu iyyaafanneerra. Qabiyyeen wallee kanaa keessumaa haala inni yeroo ammaa itti jiru dabalataanis immoo waa'ee jaalalleessaa akka ibsuus dhageenyeerra. Walaloo isaas isumatu barreesse. Guyyoota muraasa keessattis akka uummataaf gadhiifamu BBC'n odeeffateera. Dhimmi seeraa isaa maal irra ga'e jennee abukaatoo isaa obbo Liban Abdii iyyaafanneerra. Tole ana waasi biraa mirkaneeffachuu barbaadde tarii waan keessa jiru wallee hojjetaa akka ture dhaga'eera Andu'aalam dhiyoo kanatti baasuuf akka jedhu dhaga'e tarii si biraa mirkaneeffachuun fedhe. Dhugaadha? Dhugaadha. Waa'ee jireenya koo kan jedhu. Ishi. Kilippii tokko gadhiisuu edda samoona. Tole. Dhugaadha wanti deemaa jiru dhugaadha. Tole kilippiin isaa waa'ee maaliiti? Waa'ee jireenya kootii jedha. Ishi. Konteentiin isaa maal akka ta'e garuu anis hin barre. YouTube isaa irratti gadhiisa moo attamitti gadhiisuu yaade? YouTube isaa irratti gadhiisuu yaade. Isa natti mee jira. YouTube isaa irratti gadhiisa. Okay. Yooma akka gadhiisuu hin dubbanne? Kaamingi sun jedha ganaa hin dubbanne. Okay. Tarii dhimma ergansii argadhee? Garuu samuunuma ta'a. Tole ergansiin argadhee? Tarii dhimma seeraa ta'uu danda'a dhimma jaarsumaanis wanti eegalamee gufatee jira ture. Wanni haaraa jiraa? Wanni haaraan jiru abbaan alangaa galmee cufee jira. Isa hin himachiisu jedhee galmee cufee jira. Ishi. Galmee cufamu isaallee isaanii fudhannee jirra. Ishi. Maatiin ishee immoo oliyyannoo waajjira abbaa alangaatti oliyyannoo gaafatanii aga gubbaa deemee jechuudha. Ishi. Nufaa himatamuu abbaan alangaa cufuun isaa sirrii miti kan jedhuun oliyyannoo deemanii oliyyannoon isaanii fudhataman arganne galmeen akkuma cufametti jira jechuudha. Maalin isteeppiin isaa maalinni የሴቶችና ህጻናት ዳይሬክቶሬት kan jedhamuun jira Fete Ministeerii keessa. Daayirektoreetii santu laalee galmee poolisii qoratee hin himachiisu ragaan dhiyaatee gahaa miti himachiisuudhaaf jedheeti usaanee kennanii. Usaanii san irratti maatiin ministeera deetaa fi ministeera bira oliyyannoo gaafatee oliyyannoon isaanii fudhataman arganne. Tole. Kanaafuu bakka dubbichi dhumatee jira. Jaarsummaa immoo isaan waan didaniif jaarsummaa waan yakka raawwateef osoo hin ta'in bakka wanti kun mudatee jira. Innis waan yaadnetu isa mudate maatii ishee waliin immoo walqunnamtii gaarii akka qabaatu barbaada mucaan waan jiru dhugaasa hubatanii jechuudha. Walqunnamtii gaarii akka qabaatuu fi jaarsummaa ergee maatii waliin walqunnamtii gaarii akka qabaatu jaarsummaan ergame malee akka yeroo san miidiyaa irratti wanti deemu sanitti yakka raawwatee yakka sanii fi kaasaa kafaluudhaaf gumaa ba'uudhaaf osoo hin ta'in maatii waliin walqunnamtii gaarii akka qabaatu dhugaasa akka hubatanii fi jaarsummaan ergame jaarsummaa san immoo maatiin hin fudhanne kanaafuu jaarsummaanis dhaabbatee jira jechuudha. Haalli jiru kana.